Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga Jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayil Saatii marsariitii fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan bara 2020 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Barattoota galchumaaf waliin teessan nagaa Ansoora Alakeeti. VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. Qophiin ammaan tan isanitti himuu jirtuun waan armaan dur dabarse irra deebi'u jirra. Akkasuma quubnuu qabaadhaa jenna. Weerarra waannisaatu godina Baaleetti mul'atee ture babal'achuudhaan godinoota kibbaaf ba'a Oromiyaa 5 ol keessatti mul'ate jedhamee jira. Qophii waa'ee uummata Oromoos ni qabna. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Weerarra waannisaatu godina Baaleetti mul'atee ture babal'achuudhaan godinoota kibbaaf ba'a Oromiyaa 5 ol keessatti mul'achuunsaa himamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Hoomaan waannisaa marsaa lammaffaadhaaf godina Baaleetti mul'ateetiniin ture weerarri isaa babal'ataatiniin jiraachuu dubbatu qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoonni. Godinni Harargee bahaa Baaleetti dhihennaan jirullee awwaannisni kun gama isaaniititti ceheetiniin miidhaa geessuu isaati kan jiraattonni dubbatan. Godina Harargee lixarraa aanaa burqaa dhuftu keessatti argamee yeroo duraati godina Baaleetti ta'eeti godina Harargee lixaa dhufee achirraa uummanimmaa fi maluma ammayyaa kanaan kaasee aanaa golodarraaf dursa kan seenu nuyi bakka. Aanaa qumbii keessatti ardoota sadiirratti argamee barbadeessuu isaati. Miidhaan inni geessu muka gaaraatti nyaatee fixee wali gaalli nyaatuuf midhaan kan dhaabbatus osoo oomishaaf hin geenye nyaatee hawaasni tokko sanyii illee waan irraa mudatu hin qabu mantana. Isa kana balleessuuf wanni godhamu maaltu jira? Awwaannisni amma midhaanillee kuma xarafa keenya qubatee taa'u jira. Waa takkallee goone bakka anumaatutti iyyee waan akka xaasaa rafaa itti turee waan sibiila sagalee kan itti iyyinee bakka akkasumatti nutummaan mala aadaatti fayyadamnee qabnee uummanummaan. Weerarri jalqabaa gama Yamaniin biyya seenuu hima ministeerri qonnaa fi qabeenya uumamaa Itoophiyaa. Weerarri awwaannisaa marsaa lammaffaa kun ammoo Somaaleelaand irraa godina Baalee qubachuu isaa biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa kan ibsu yoo ta'u isa keessaallee jalqaba aanaa raayituutti qubateen dubbatama. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa raayituu obbo Muhammad Ibrahim raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti. Aanaa keenyatti isaa lamaan mudate awwaallisni marsaan jalqaba naannoo Somaaleerraan seenee naannoo Somaaleetiin seenee ganda Bokkoolii fi Baradiimtuu qaxxaamuree akkasuma ganda Borooree xiqqoo hin tuqee sana achi ammoo ganda addaa nagaallee hin tuqee achiin gara aanaa daawwee qaachanitti naannoo Wiibincee. Inni sun marsaa duraati gaafa muddee 13 hanga 14 fi marsaan lammataa ammoo muddee 23tti ganda Bucaatti mul'ate. Innis qabatamaan iddoo kanaan seene jechuullee baatu gaarumarraa gadi seene waan ta'eef naannoma Somaaleerraa dhufe ardaa daddacha fardaa xiqqoon tuqee halloo coomaatiin achiin aanaa Giniritti naannoo Irreechatti seene kan marsaa lammaffaa jecha. Godina Baaleetitti hoomaa awwaannisaa kana xiyyaaraan itti duulaniitiin balleessuudhaaf guyyoota muraasa keessatti karoorfamee hojjetamaatiin jiraachuudha. Yeroo torbaan dura raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasa dhimma weerara awwaannisaa godina Baaleetitti mudate gabaase kan waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa dubbate. Garuu hawaasni akka kaasutti duulli jedhamellee taasifamuu dhabu caalmatti iyyuu gama godinoota biraatittillee cehee miidhaan kun hammaatuu isaa kaasa. Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa naannoo Oromiyaa dhuguma akka jedhame barfachuu mul'achuudha kaasa. Biirichatti daayirektoreetii to'annaa qabeenya biqiltuu obbo Dajanee Hirphaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti. Awwaannis amma qaqqabee jiru Baalee akkasumas Gujii lamaan keessa Boorana yeroo ammaa kana jiru kun Somaaleelaand irraa kan ka'ee naannoo Somaalee qaqqabee achirraa sadarkaa sadaffaatti gara naannoo keenya kan galedha. Innis kan galedha yaa calqaba isaa gaafa 12 amajjii jechuu keenya raayituu Baalee irratti calqabee inni kun egaa marsaa lammaffaa hoomaa awwaannisa gara naannoo keenyatti jira. Yeroo ammaa kana tiimiin lama yookiin immoo gareen lama iddoo kanatti argama. Gama biraatiin gareen tokkos Booranatti gara naannoo Taltalleetti Gujiin lamaan keessatti fakkaataadhuma kanaaf sochiitu jira jechaadha. Gama Harargee bahaatillee asiilitaallee gama Dodolaatitti mul'achuutu dhaga'ama. Waan kaniin hammam tokko quba qabdu. Isa Baalee irratti rukutamee baqateetu gara Harargeetti ce'ee
warra Harargee muuxannoo guddaa qabu ji'a lama wajjin hojjechaa turre ofirraa ittisuudhaaf baay'ee rakkatan qabanii amma muuxannoonis deeggarsis kan barbaachisu gama sanatti jechuu kooti gara Arsii lixaa keessumaayyuu Nansaboo Dodolaa fi Asaasaatti kan mul'ate Baalirraa asii gadee kan qaamne sanadha jechuudha. Obbo Dajaneen akka kaasanitti hoomaan awwaannisaa gama kibbaa fi baha Oromiyaatitti marsaa lammaffaadhaan biyya seenee goolaatiin jiru kuni isa kana to'achuudhaaf haalli mijataan jiru naannolee baddaatitti hurriidhaa fi roobaan wal qabatee babal'achuudhaaf kan humna hin qabne ta'ullee gama naannolee gammoojjii keessaayyuu naannoo Sumaaleetiin waldaan geessaniititti dhihennatti irra deebiidhaan illee dhufuudhaa akka malu tilmaamni qorannaa agarsiiseetiniin jira jedhan. Maalumaafuu adeemsa duula xiyyaaraan keemikaala biifuu ammatti taasifamaatiniin jiruun wal qabatee qophiin bal'aan taasifamuu kaasu. Gaafa 15 guyyaa 2 keessatti Baalee qabne jecha maanni jidduu kanatti kan jiru harkifannaa xiyyaarri nu deeggaruu dadhabuu isaati. Isa kana immoo warra federaalaa faana isaanii gadda waliin mari'annee irraa kanaan booda isa jirus egaa akka xiyyaaraan deeggaramee wanti kun fala argatuu fi furmaata argatu irratti hojjechuu jirra. Kun waan wal nama gaafachiisu miti jechaadha. Isarra iyyuu caalaa naannoo keenya osoo hin galin naannoo Sumaalee keessatti ittifamuutu irra jira. Isa kana immoo gochuu kan qabu qaamni federaalaa naannolee kana qindeessuudhaan gammoojjii naannoo Sumaalee sana keessatti ittisuu danda'uutu qaba. Garuu amma danda'ametti kanaan booda qindoominaan hojjenne jennee yeroo ammaa kana waliin jira jechaadha. Gareen federaalaa irraa dhufe tokko amma roobeetti nutti makameera guyyaadhaa waliin socho'uudha jirra jechaadha. Garuu waan kana ittisuu irratti baay'ee harkifannaatu jira kan jedhamu jira hawaasni akkas kaasa. Dhugaadha kun haaluu hin qabnu silaa waan ta'uu qabu xiyyaarri dirree dawaarraa ka'ee isa rukutu otoo hin taane battaluma yeroo mul'ate kanatti roobee fi taltallee akkasumas nageellee irratti qubatee yeroo kana opereeshinii gaggeessuutu irra jira. Amma dandeenyetti nuti garuu uummanni akkaataa ittiin ofirraa ittisuu danda'uu fi mala to'annoo isaas wajjin jira jechaadha. Qophii maal harkaa qabdu lafa hangamii irratti xiyyaaraan biifaan kun yoomirraa taasifama jettanii karoorfattan? Egaa hamma danda'ametti gara liitira 7,000 kan ta'u yaabelloo galee jira. Xiyyaarri kan ittiin biifu loojistikiin rakkoon qabu keemikaalaan qaqqabsiifne irra. Xiyyaarri dhufnaan roobeef har'a balaa inni kaan yaabelloo qaqqabeera gama sanaa rakkoon hin jiru. Gama biraatiin meeshaalee harkaatiin dugdarratti fe'amanii itti rukutaman kun meeshaan of eeggannoo kan akka tuuttaa, kan akka googilii, kan akka bottii namni ittiin of eeggatu qoodaa yookiin immoo godinaalee qaqqabsiisaa jira. Rakkoon hin jiru. Miidhaan inni geesse hanga ammaa waan shallagame jira obbo Dajane? Hanga tokko hin jira garuu gara fuulduraatti ragaa qabatamaadhaan adda ba'a jechaadha. Duula keemikaala biifuu xiyyaaraan tibba kana taasifamuudhaaf deemuun wal qabatee hawaasni bakka hoomaan awwaannisaa bule adda baafataniitiin himuu fi yeroo sochiin awwaannisaa dhufutti akka lafa hin qubanne taasisuudhaan ofirraa dhoowwuu irratti xiyyeeffannaadhaan akka hirmaatu obbo Dajanee Hirphaa waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Adaamaarraa. Barattoota galchumaaf waliin teessan nagaa Ansoora Alakeeti. VOA Afaan Oromoo Naayil Sa'aatiif meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. Qophiin ammaan tan isanitti himuu jirtuun waan armaan dur dabarse irra deebi'uu jirra. Hojjettooti bulchiinsa naqamtee hedduun waan hidhamanii fi nageenyi lafaalleen sodaachisa waan taateef warri lafaa tajaajila magaalaa irraa argachuu mallakkatan argachuutti hin jirru jedha Naakor Malkaat erge. Jiraattota magaalaa Naqamtee yaada raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin rakkoon bulchiinsa gaarii magaalaa Naqamtee keessatti mul'achaa dhufeeraa jedhan rakkoolee nu mudatan jedhan keessaas sababan yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koon dubbadhuu namni jedhan haala kanaan dubbatanii jiru. Kana garabana bulchiinsa magaalaa Naqamtee waajjira kantiibaas ta'e waajjiroota isa jala jiran fakkeenyaaf waajjira lafaa deemee dhimma koo xumursiifachuudhaaf yeroo deemutti sodaa guddaa waan qabnuuf tajaajila kennuu irratti hiriira akkana yaada jedhuu fi achitti illee bakkuma sanatti namni sun taa'ee hin argamu jechuudha. Kallattii kennamee hojii olii kennanii walirraa fudhachuun waan hin jirreef haga raawwataa gajjallaa ogeessa jiruutti tajaajila siin kennachuudha. Kanaaf amma uummanni bal'aan rakkoo isaa iddootti himatu yaada isaa iddootti ibsatu dhabeeti rakkachaa kan jiru jechuudha. Kanneen kaan immoo sababoota adda addaadhaan to'annoo jala oolanii hidhamanii jiru jedhama. Kanneen to'ataman kun dhimma seeraadhaan ta'uu danda'an dhimmi isaanii qulqullaa'ee booru gara tokkotti bahuu danda'u. Garuu bakka isaanii sanatti uummataaf tajaajilli kennamuu waan qabuuf namni tokkollee ramadamiin hin jira jechaadha. Namni mana ijaarrachuu barbaadu tokko mana isaa tokko dabarsee
gurgurachuu barbaadu tokko tajaajila kana xumurachuu hin danda'u. Bu'uuraalee misoomaa adda addaa diriirfachuun barbaada. Tajaajila bishaan dhugaatii argachuuf barreeffama xalayaa geeffachuu ni jira. Ibsaa galfachuuf xalayaa gaafachuu ni jira. Walumaa gala tajaajila dhala namaaf jiraataa magaalaa tokko barbaachisu argachuudhaaf hidhamee jira jechuudha. Kun immoo biyya mootummaan jiru keessatti baay'ee kan nama gaddisiisu. Namni kan biraan sababaa nageenyaa koof maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhanis tajaajilli magaalichatti kennamaa jiru rakkoo qabaa jechuun dubbatan. Tajaajiluma xinnoorraa yookaan waraqaa eenyummaa barbaada uummati kun iddoodhaa gara adda addaatti deemuudhaaf waraqaa eenyummaa mataasaa argachuudhaaf nama isa tokko keessummeessuu hin qabu. Yoo kennames qulqullina hin qabu. Kiraa sassaabdummaa wajjin kan wal qabatee jirudha jechuudha. Waajjira keessa waraqaan eenyummaa hin jiru gadi bu'ee chaappaan irra ta'e immoo garee misoomaa keessatti immoo argatta. Achi keessatti immoo gurgurama waraqaan eenyummaa. Lammata immoo gaggeessaan bulchiinsa magaalaa irra jiru kuni hawaasa gadi bu'ee walitti qabee rakkoo hawaasaa mariisisee rakkoo isaa hiikootu qabu. Gaggeessitoonni kun uummata gadi bu'anii walitti qabanii rakkoo isaa mariisuu fedhan qaban. Amma uummata baqatee jirutti gaggeessaan immoo rakkoo magaalittii hiikamuu hin danda'u. Kanaaf rakkoo bulchiinsa gaarii hamaatu jira bulchiinsa magaalaa keessa jechuudha. Dhuguma rakkoo bulchiinsa gaarii magaalaa kana keessatti mul'atu hiikuun barbaachisa ta'e tokko nama ga'umsa qabu. Iddoo sana taa'ee nama uummata tajaajiluu danda'u. Nama amanamummaa qabu. Inni kun itti xiyyeeffatamee taa'uu qaba. Jiraataa magaalaa Naqamtee kan biraan rakkoo nageenyaa wajjin wal qabatee jiru jedhan akkasitti kaasanii jiru. Ammayyuu wayya malee duratti sa'aatii 12 geenyaan namni karaa irratti tumamaa mirga namummaa namaa eeguun hin jiru. Mirga dimokiraasii namaa eeguun hin jiru. Sana bira darbee namoonni ilaalcha siyaasaa qabaniif hin badu magaalaa kana keessa. Eessa dhaqee dhamee odeeffannoon hawaasa keessa jiru komiin hawaasa keessa jiru yawuu ka'uu halkan qabamee yakkamaan halkan hidhamuun irra hin jiraatu. Heerris hin eeyyamu yoo rakkoo battalaatiin qaban irraa kanaaf. Masaraan kumsaa morooda mana hidhaati. Ji'a 4 ji'a 5 namni achitti dararamaa achitti mirga namummaa isaa sarbamaa ture booda bilisa ba'eedha. Kanaaf koomaandi poostii wanti biyya kanatti tawaachisu akka jiraata magaalaa kanatti ani jiradhee waan hin amanu hin qabu. Kun immoo sirna bulchiinsa ta'uu hin danda'u nageenyas fiduu hin danda'u. Tasumaayyuu gama mootummaaf gama uummataa jedhamee balaadhamma kan dhufaa jiru. Namni wal ajjeesaa oola abbaa wal nama ajjeesu hin beektu. Koomaandi poostiin sun effektiif ta'etu hin ta'in nageenya uummata kana kan caalu dararee dhiiga dhangalaasu lafa keenya irratti baay'ise. Oromoof Oromoo wal ajjeesise malee nagaa fide waan hin qabneef utuu ilaalamee ka'ee yaada jedhuun qaba. Rakkoo bulchiinsa gaarii magaalaa Naqamtee keessatti mul'achaa jira jechuun jiraattotni magaalichaa hagi tokko kaasan ilaalchisee bakka bu'aa kantiibaa fi itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalaa Naqamtee obbo Firdiisaa Gammadaa deebii kennanii jiru. Rakkoon bulchiinsa gaarii jira komiinis hawaasa keessa jira kan jedhu magaalaan Naqamtee yeroo ammaa kana haalawwan nuti keessa jiru xinnoo ishee magaalota kan biraarraatti addaadha inni ilaaluun hin danda'ama. Keessumaa gaggeessitoonni keenya baay'een isaanii to'atamanii jiru. Namoonni tokko tokkos akkuma kana hin jiru. Isa kanarraa ka'ee hawaasni tajaajila hamma barbaadu argateera jechuun hin danda'amu. Sababiin isaas iddoo tokko tokkotti dhimmoonni murtoo barbaadan jiru. Murtoo kana immoo yeroo barbaadamu keessatti murteessanii deebisuudhaaf gaggeessaan barbaadamu argamuu qaba. Isa kanarraa kan ka'e haa ta'u garuu waan humna keenyaa namni jiru garuu dhibaabummaatiin yookaan immoo gadi taa'ee dhimmicha tajaajiluu dhabuurraatiin baay'een isaa jiranii akkasitti kaasuun isaa rakkisaa ta'a. Iddoo tokko tokkotti immoo yeroo namoonni to'ataman haalicha sodaa keessa galuun adeemsa seeraan dogoggoreedhaan laata karaa hidhuutiin iddootti yeroo inni itti of eeggannoodhaan deemamuuf yaalamu hin jira. Namoonni kun yeroo to'ataman yoo xiqqaate bakka isaanii namni kan biraa ramadamee akka inni hojjetu gochuun hin danda'amu ture. Qaamni namoota kana to'ate yeroo gabaabaa keessatti qulqulleessee kan seeratti dhiyaachuu danda'u qabatamaadhaan seeratti dhiyeessee kan immoo qulqullaa'ee gara hojii isaatti deebi'uu danda'u deebisuu danda'a amantaan jedhu turedha jechuudha. Isa kanaaf jecha gaaffiin yeroo xinnoodhaaf eegameera. Garuu iddoo irratti gonkumaan hojiin dhaabbachuu danda'a jedhamee ilaalame irratti garuu namoonni hatattaman bakka bu'an jiru jechaadha. Torban lamaas kantiibaa deddeebinee dhabnee jedhanii namoonni gaafatan isaanoo maal ta'an. Kanan rakkoon kana jedhamee ofii waan irra gahin qabu garuu waan ani beeku waltajjiidhaaf deemanii turani. Rakkoolee jiraattotni kaasan Naqamtee qofaa keessatti kan mudate miti rakkoo kana furuudhaaf immoo hojjechaa jirra jechuunis dubbatu obbo Firdiisaan. Akkuma waliigalaatti waggoottan 4-5 darban kana keessa rakkoon akka biyyaatti ture gaaffii mirga bal'aa sochii babal'aa uumaa ture sun magaala kanattis bifuma sanaatiin deemaati kan inni ture. Yeroo san keessatti rakkoowwan gurguddaan uumamaati kan isaan turan. Harka sassaabbanni ta'aa jirraa gadi buunee uummata tajaajilaa hin jirru jedhamee garuu yaadamu dhugaa yoo dubbanne bu'uura misoomaa gadi bu'anii ilaaluun danda'ama jalqabameeti kan inni jiru. Hojiin haala gaariitiin hojjetamaa jira. Haa ta'u garuu fedhiin hawaasa keenyaa misoomni magaalaa kanarratti dhufuu qabu immoo bal'aadha waan ta'eef haga barbaadamu deemneera jechuu garuu hin dandeenye. Kanaaf isa kanarratti maal gochuu qabna rakkoowwan kaleessa mul'achaa turan rakkoowwan hawaasa keenya irratti dhiibbaa geessuu danda'an gama kamiiniyyuu haa ta'u hawaasa waliin taane nagaa keenya mirkaneessaa sochii misooma keenyaa waliin mari'achaa tarkaanfachiisuu qabna kan jedhu amantaa qabna. Rakkoolee nageenyaa
magaalicha keessatti mul'achaa jiru jechuun komattootni kaasaniifis deebii kennanii jiru obbo Firdiisaan. Hojii nageenyaa qaama nageenyaaf yoo dhiisneet gaarii ta'anitti fakkaata. Akka waliigalaatti mootummaan nagaa uummata kana rakkoo keessa gashuu kan danda'u maali jedhee kan yaaduu qaba. Deemee mootummaas ta'e kumaandi poostii kan jedhamu kun akeekni isaa nama miidhuu nama nagaa qabu hojii isaa irratti dhaabsisuu otoo hin taane hojiin dhaabbateera. Jenne waan komatamu sun daldalli jabaatee akka itti fufuuf namni rakkoon nageenyaa darbee magaalaa keessatti mul'atu uumamuu akka hin qabnee fi nagaan nama akka hin eegamu gochuudhaaf waan akeekame natti fakkaata. Waan dhiibbaa qabutti yoo ilaalle akkakutti gaariin ta'uu eetiin ilaala. Kanaatiif rakkoon nageenyaa duuti jiraachuu hin qabu. Gama kamiiniyyuu nagaan jiraachuu qabu. Waliigalteedhaan nagaa buusanii biyyattii keessatti gara nagaatti deebi'uun barbaachisa. Hawaasni magaalaa keenyaas nagaa barbaanna. Waliin taanee biyya keenya magaalaa keenya guddisuun barbaachisaadha. Hawaasni keenyas kanarratti mareedhaan rakkoowwan jijjiiran furaa yoo deemne gaarii ta'a kan jedhu kanan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa. Dhaggeeffattoonni vii'oo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan amma sirba hir'isanii kennu.
Filannoon Itoophiyaa ta'a paartileen siyaasaa hedduun itti qophaa'uu jiran wanti seeraan guutamuufii jiru maali? Wanti hin guutamiif maali? Ogeessi seeraa mana murtii federaalaatii fi Oromiyaatti nama hedduu abukaatoo taa'eetiin hojjechaa bahe obbo Ibsaa Gammadaa dubbifne paartileen galmeessuuf hagam eeguu malan jettee gaafate jaalanneen. Yeroo baay'ee wanti seeraan ibsamee jiru sagantaan filannoo bahuudhaan dura ji'a 2 gaafatamuu qaba. Hayyamni beekamtii jechuudha. Bifa adda addaatiin kan hirmaachuuf yaadan akka addaatti yookaan akka adda tumsa tolfatanii hirmaachuudhaaf sagantaan filannoo bahuun dura ji'a 2 dursanii gaafachuu qabu kan jedhu seeraan kaa'amee jira. Boordiin filannoos ji'a 1 keessatti waan san qulqulleessee hayyama yookaan waraqaa kennuufii qaba. Yeroon kaa'amee jiru kanuma qofa malee wanti addatti ibsamee jiru hin jiru. Jaarmayaan tokko fakkeenyaaf haaraas yoo hundeeffame kanaan mana turee waan jedhu hin jiru seera keessa. Inni suni seeraan filannoo keessatti hirmaachuudhaan wal qabatee akkasitti wanti kaa'amee hin jiru seera keessatti. Sagantaan filannoo bahuudhaan duratti ji'a 2 durfamee hayyama gaafachuun barbaachisaadha yookaan immoo hayyama qabaatanii argamuunis barbaachisaadha. Wanta gaafatan wal qabatee ji'a 1 dursee kennuu qaba boordiin filannoofi. Kanaan achitti turtiidhaan wal qabatee hammana kan ture hammas kan ture jedhamee ulaagaan kaa'amee jiru hin jiru filannootti hirmaachuuf. Egaa an ammatuun paartii tokko har'a dhaabee filannoon ta'uuf ji'i 2 caalaa jira. Kanaaf galmaa'uun hin danda'a jechuu. Filannoon ta'uuf ji'a 2 otoo hin ta'in sagantaa filannoo bahuutu jira. Sagantaan filannoo kun galmee filattootaa, galmee kaadhimamtootaa waan jedhu wal qabata. Sagantaaleen duula filannaas waan baay'eetu jira. Sagantaa filannoo keessatti sagantaan sun bahuudhaan duratti ji'a 2dha malee filannoon gaggeeffamuuf ji'a 2 miti. Yeroon ji'a 2 jedhamee kaa'ame sun. Sagantaan filannoo bahuu isaatiin ji'a 2 dursee jechuudha. Sagantaan filannoo immoo ji'a 3-4 fuulduratti dhiiseeti kan bahuun irra jiraatu filannoon gaggeeffamuudhaan dura jechuudha. Inni ba'eeraa re'am? Ammatti sagantaan filannoo bahee hin jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa sagantaa baafate hin qabu hanga ammaati.